Akka keessanitti. Maal jechuudha? Haraama jechuun maal? Cubbuudha ka? Afaan Oromootiin. Tokko cubbuu jechuun maalidha? Cubbuu wanti jedhamu maali? Yakka. Ajaa'iba qabda. Cubbuu jechuun waan Waaqayyo hin godhin jedhe daangaa darbuudhaaf. Ajaa'iba qabda diyyuu afaan Oromoo maalitti siiqu? Afaan Oromoo maalitti siiqu ree afaan Oromootiin asii haasa'aa jiru daangaa darbu jechuudha bakka yakka jechuudha bakka hin beektu. Waan Waaqayyo hin godhin jedhe godhuudha miti cubbuu jechuun. Tole ati waan Waaqayyo hin godhin jedhe maal goote mee kan Yesuusii dura keessaa tokko maal goote taate? Itti maal oole miti ani hamachuun cubbuudha ejjuun cubbuudha hatuun cubbuudha sin jira jira hamachuun cubbuudha hatuun cubbuudha ejjuun cubbuudha. Waan ati hamataa turte kanaaf Yesuusii du'e ka. Eega. Kanaafuu ati ammaan booda gaafatamtu Yesuusii du'eera waan ta'eef. Kamtiin malee jettee. Badee hojjetteef. Inni amma deemte abbaa barbaadde yarastuu biraataare. Amma abbaa barbaade na rabsu kaasan isan hojjedheef cubbuu koo narraa dhiqeera isa kana munan eeggadha ka. Isi bakka maayikiitti bakka ta'uu hin beektu bakka ishi waa'ee cubbuu iyyuu hin beektu haa ta'u waan biraas gaafa dadhiisa haa ta'u ganaana cobbee wayina fakkaatu waan biraas haa gaafadhu bakka. Ammas hin beektu taanaan bakka nama biraatti darba tole. Dhugaa rabbi tobbeera maan beektu. Anu waasi gaa. Waan biraas gaadha qoy. Ani yoo waasi gaa bakka qoy. Koy takka waasi gaa. Dhugaa rabbi qoy ati. Koy ka. Qoy. Waan tokko itti gaafadhee naan na gaafattaa. Yesuus Kiristoos nama moo waaqa? Wanticha yoo naa deebiste. Yesuus Kiristoos nama moo waaqa? Yesuus Kiristoos. Nama moo waaqa? Waaqa. Ergiteenyaadha? Siin jedhaniitu moo dubbiste? Maanni siin jedhaniitu moo dubbiste maalidha? Waaqadha Yesuus Kiristoos. Tokko sitti maniitu moo dubbiste argiteen jedhe? Waaqummaan saayi? Si ibsu waaqummaa isaa? Na ibsi barreeffama jiru barreeffamarraa na ibsi cal jettee osoo hin taane. Ragaa agarsiisa. Dhaggeeffadhu sitti nima ragaasa. Yesuus akkamitti waaqa ta'e beektaa? Hin beeku. Hin du'ee, hin fannifamee, hin garamee, hin du'ee, du'aa ka'ee, fooniin gara mirga abbaa dhaqe. Waaqummaan isaa kanaan iyyuu mirkana. Innaa garafamanii reebamuu ni waaqummaadha. Garafamtee biti dhaamtee beektaati guyyaa tokko. Hidhamanii garafamuu yookiin immoo fannifamanii ajjeefamuu jedhati guyyaa tokko. Hattuu meeqa hidhamee garafamaa jira bitee? Hattuu meeqa hidhamee garafamaa jira hidhamanii garafamuun yoo waaqa nama godhatan. Ishi du'anii du'aa ka'anii ruree hattoonni sun. Maali du'anii du'aa ka'uun maal faayidaa qaba? Tokkicha duunaan faayidaa maal qaba? Maaliif faayidaan qabu maali? Meeqot du'anii eenyutu du'ee du'aa ka'e? Eenyutu du'ee du'aa ka'e faayidaa dhabe mee natti himee? Eenyu du'ee du'aa ka'e iyyuu? Wanti nuti du'ee du'aa ka'e tokko hin jiru. Duwwaa? Wanti nuti du'ee du'aa ka'e tokko hin jiru jedhe. Ishi amma waan reebamee ajjeefamee fi jennee ishi ka biraa hin qabdaa? Waan biraa hoo wanni inni waaqa ta'eef. Bakka faayidaan du'anii du'aa ka'uun immoo mirga abbaa dhaaluudha ka. Yesuus mirga abbaa dhaale? Ishi du'ee du'aa ka'e. Yesuus mirga abbaa dhaale? Lakki biyya lafaarra jira. Ani biyya lafaa jira. Lakki du'ee feeree. Mirga abbaa isaa. Mirga abbaa isaa dhaalee jire. Mirga abbaa isaa jiru. Mirga abbaa isaa arga dhaale. Injiru mirga abbaa isaa. Injiru waaqarra injiru. Mirga abbaa isaa jira. Abbaan isaa sun eenyudha?
Waaqa. Abbaan isaa eenyu? Waaqayyo. Yesuusis waaqa? Eh. Eh. Eh? Dachaan isaanii iyyuu moo? Waaqadha innis. Lama. Innaa waaqa lamatu jiru wal bira? Dhaggeeffadhu. Ati gaafa dhalchitu mee? Ilmoo kee gaafa dhalchitu. Ilmoo kee gaafa dhalchitu ilmoon kee suni reettii yookiin hoolaa ta'ee dhalata nama ta'ee dhalata miti. Namuma ta'ee dhalata. Akka innis waaquma uume garaa Maariyaam keessatti. Ikkoo naaf ilmoon koo nama meeqa jechuudha amma? Oye. Oh. Duwwaan duwwaa. Ilmoon keessi amma qabdu situ beeka gaasa. Lakkee jechuun tokkuma akkuma ati keenya naa gootetti naaf ilmoon koo nama meeqaan jedhe. Nama meeqa naaf ilmoon koo? Ilmoon kee ammumatti dhalchitedha kaasiin jedheem. Ammumatti godhatteedha ilmoon keessiifi. Fakkeenyaaf ishiin lama jennu tole. Lamadha. Anaaf ilmoon koo nuti meeqa amma nu lama. Ilmoon koo lama afaana meeqa nama meeqa dhabnu. Nama lama jedhamtu. Innaa maarree Yesuusiin Waaqayyo maaliif Waaqayyo lama jedhamne ree? Abbaa ilma hafuura qulqulluudha iyyuu isaan immoo sadii iyyuu. Okay, sadii maaliif waaqa sadii jedhamne ree? Akkuma anaaf ijoollee kooti. Dhaggeeffadhu sitti himaa. Dhaggeeffadhu. Abbaa ilma hafuura qulqulluu isa dhaggeeffadhu kaa. Hafuura qulqulluudhaan Maariyaam durbarraa. Hafuura qulqulluudhaan ulfeeffame Maariyaam durbarraa. Ikkoo amma jarri sadii ta'an miti ree? Hin dhala. Dhaggeeffadhu kaa qo'ee kaa'e dhaggeeffadhati. Dhaggeeffadhati falaasamatti jijjiirinati. Falaasaa miti barra. Dhaggeeffadhu sitti himaa. Abbaa ilma hafuura qulqulluu naan jette sadii ta'an moo hin taane? Sadii ta'an moo hin taane? Salaalee si gudditti jirani. Abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan Waaqayyo tokko jedhamu isaan. Ikkoo sadii miti ree? Abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan Waaqayyo tokko jedhamu. Sadan Waaqayyo tokko jedhamu. Bakka mi'uuti qaba dhimma tokko nama xiqqoo sirra waa beekoo ta'e namaan dubbadha. Dabala jirtaa? Sitti deebi'a qoy. Jira. Kiristaanaa? Eeyyen. Akkam nagaageedha? Nagaa akkami ustaas? Nagaadha miti? Nagaadha. Waaqa meeqatti amantaasa? Dabala. Sagaleen kun jiru jo? Jira waaqa tokko siin jedhe. Tokko? Eeyyen. Eenyu inni tokkichi sun? Tokkichi suni Yesuusuma. Yesuus abbaan isaa hoo? Wal keessa jiru barjarri. Wal keessa ta'uun jiraatiin hoo? Tokkuma Yesuus isaa dhufe isuma keessaa dhufee mitire. Tokko isa keessa arga baheeti meeqa ree jarri? Yesuus isa keessa gaafa bahe inni keessaa baafe inni keessaa bahe meeqa ta'u? Laal akka nu hubaddetti. Maayilii qabaatu waan duwwaa. Karaa sadii nutti mul'ata waaqni nutti mul'ata. Fakkeenyaaf garaa hafuuraatiinis gara Yesuusiinis gara abbaatiinis waan nutti mul'atuu danda'a. Hafuura yoo argite beekta. Hafuura fudhadheera hafuura qabaa mireenu. Nutti mul'ate bar karaa sadii nutti mul'ate jettee. Eeyyan fakkeenyaaf Waaqayyo
Afurri waaqa miti. Jennee amanna waaqa jennee amanna sii galee. Beekumsa akkasii dhiisu mucaa. Heer inshaalla fayyaa miti moo? Qoyi nama wayna jeeqaara yaa. Wal tokko. Wadhaan. Ishi. Bilookiin godha ofirraati. Ayyee. Dabala. Eeyyenna akkas hooyyee. Ishi wal keessaa bahanii waan jettee miti wanti wal keessaa bahan sun meeqa jarri ilma abbaa keessaa bahemi? Tokko kuma lamaa fi Eeyyenna abbaa keessaa bahee dhufe kan jedhu jira sii galee. Tokko ilma abbaa keessaa gaafa bahu meeqa ta'ani? Sadeen waaqa tokkichaa jennee ta'a. Qoyi tamma fakkeenyaaf jara kana lamaan natti misaa isa sadiitti dhumna. Ilmi gaafa abbaa keessaa bahu meeqa ta'u? Dura tokko turanii gaafa keessaa bahu meeqa ta'u? Ilma ta'e. Kanaafuu meeqa ta'arree? Gara ilma isaatiin. Waaqayyo tokko. Duwwaa duwwachi fadhumee al tokko odeeffannoo akka jarri obsa isi dhaggeeffatan dhaggeeffadhuun jeeqiniti. Dabal. Fakkeenyaaf seera uumamaa irratti kootta akka bifa keenyaatti namni humna yeroo jedhu san Yesus Kiristoos gara hafuuraatiin durbuu Maariyaam irraa dhalatee nu gidduu buufatee mitire. Ishi sanduroo? Sandura tokko gaa jarri. Maata akkamitti tokko ta'an koottaa jedhee waamaan turre inni? Koottaa jechuun aan fakkeenyaaf. Seera uumamaa irratti amanatti himne tokko 1026 irratti koottaa akka keenyaatti namaa dhumnu jedhee hin jennere. Tole erga koottaa akka keenyaatti namaa dhumnu jedhe akkamitti tokko turan jettare? Meeqaa fire? Eenyuun waamere? Abguddisuu fedhe koottaadha eessaaf waama? Tokko inni nuti dabalee koottaadheef waameen beeku takka eessaa waamaree inni kun egaa guddisuuf ta'e. Abshir rakkoo miteera inni suni inni nuti jedhuufi inni koottaa jedhu gargari. Koottaa jechuun qaama biraa waamu agarsiisa. Si galee? Koottaa jechuun immoo waan si biran jire tokkoon inni ilaali. Dachaa inni waamaa jiru kophaa ta'uusaa inni immoo waamamu immoo dachaa ta'uusaa agarsiisa. Yookiin sagalee jechaa jira sagalee dhaga'u jiru. Sagaleen jiru warri jalaa? Jira. Warra jalaa sagaleen jiru. Sagalee jaaru warri jalaa. Ajaa'iba. Issi kan nama biraa jira kan ibnuu jira mee? Kan mucaan jiru keessan qofa jiru. Mee ati dubbadhu tole ati dubbadhu mee? Keessan qofa jiru. Ibnuu dhagaa jiru. Warra jalaa sagaleen hin jiru sagaleen ustaazaa ni jira. Kan ibnuu faa jira jedhaa dubbadhaa mee warri jira jechuudha kan eenyu jira mee? Homaa jiraatanii kan ibnuu jira jedhaa. Jala kana warra jirtan dubbata. Xaarfaa jira jechaa jiru. Dabalamee amma dubbadhu yoo si dhaga'aniif. Amma ila jira sagaleen koo. Dabala dhaga'aniirtu dabalaa dhaga'artu jiru. Sagaleen koo jira amma. Okay, amma jira jechaa jiru. Keessa lama warra galtii kanarra ni jira. Okay. Dabala. Wayye. Ishi koottaa akka jedhe nama biraa waamnee jechuudha. Eenyutu koottaa jedhe kalaas nama tokko taanaani inni koottaa jechaa jiru sun eenyu? Akka keetti nama tokko haa jennu. Ijoo.